Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota abbootii keenyaan, afaan qulqulloota harmoolii keenyaan, afaan qulqulloota ergamoota isaadhaan kan galateeffamu, nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa 5ffaa icciitaa foonummaadhaa barachaa kan jirru. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa 9ffaa keessatti dhalannaa lamaan ilma Waaqayyoo jennee dhaloota lamaan gooftaa keenyaa barachuun keenya ni yaadatama. Kutaa sanatti egaa akkuma baranne gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo dhaloota lama qaba. Dhalannaan kan jalqabaa abbaarraa haadha malee addunyaa dursuudhaan kan inni abbaa isaarraa waaqummaadhaan walqixa kan ta'een irraa kan inni dhalate jennee baranneerra. Kan lammaffaa immoo addunyaa booda waggoota 5,500 erga lakkaa'amanii booda sanyii namaa fayyisuudhaaf abbaa malee haadha qofaarraa qulqulleettii Dubroo Maariyaamirraa durbummaa ishee osoo hin jijjiiriin dhalachuusaa isaan kan lamaanidha dhalannaan gooftaa keenyaa jenne. Isaan kana kitaabolee qulqullaa'oo keessaa caqasa kaasuudha kan ilaalle. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa kana kutaa 10ffaadhaan kan barannu fakkeenyota icciitii tawaahidoo kan jedhudha. Egaan icciitiin tawaahidoo icciitiitti gooftaan keenya nama ta'e tawaahidoodha. Barumsa keenya kutaa waan darban keessaa tokko kanatti kan baranne maal ture? Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama kan ta'e maalidha? Tawaahidoonidha. Yaadonni baay'een kanneen jiran sana tarreessinee ilaalleerra. Sana hundumaa keessaa garuu isaan sun soba ta'aniitu tawaahidoon gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos qaamonni lamaan jalqaba qaamni waaqummaa samiirra kan ture bara baraaf kan jiraatu. Addunyaa booda maal taasise qaama qulqulleettii Dubroo Maariyaamirraa foon lubbuu ishee lubbuu kan ta'e qaama namummaa kana fudhate qaamonni kun lamaan tokko ta'anii kan jedhudha. Akkamitti tokko ta'anii? Inni tokko qaamni waaqummaa qaama foonummaa osoo hin balleessin osoo hin jijjiiriin. Qaamni foonummaas immoo qaama waaqummaa osoo hin jijjiiriin osoo hin balleessin lamaanuu tokko ta'anii jenneetu kana baranneerra. Egaan icciinni kun icciita baay'ee guddaa dhugaa dubbachuudhaaf qaamonni kun lamaan tokko ta'an yeroo jennu baay'ee guddaadha. Icciitiin hubatamnedha. Garuu fakkeenyaan immoo ilaaluun ni danda'ama. Icciita tawaahidoo kana kanneen fakkaatan wantoonni baay'ee wanta jiruudhaaf qulqulloonni abboonni keenya kan isaan nuuf ka'an fakkeenyota lama barumsa kanaan barannaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kan jalqabaa gaa fakkeenya tawaahidoo kan jalqabaa kan jennu tokkummaa'uu ibiddaa fi sibiilaati. Ibiddaa fi sibiila yommuu jennu gaa hundumti keenya ni beekna. Sibiilli yeroo ibidda keessa kaa'amu amala ibiddaa osoo hin balleessin amala isaa taasifata. Ibiddis immoo amala sibiilichaa osoo hin jijjiiriin amala isaa taasifata. Akkam jechuudha? Sibiila ibidda keessa gaafa buusnu sibiilli kun amala ibiddummaan balleessu. Ibiddi nama gubaa, ibiddi qabamuu hin danda'u kan hundumaan balleessu sibiilli. Amala ibiddaa akkuma jirutti kan isaa taasifata. Ibiddummaan kunis immoo amala sibiilummaan hin gadhiisu. Sibiilli sibiiladha. Wantoota adda addaadhaaf fayyada. Sibiilli kun amma taanaan ibidda keessa bu'e malee amalli isaa waa tokko hin jijjiiramne. Garuu abidda wajjin immoo maal ta'a? Tokko ta'eera. Sibiila kana gaafa laallu maal qaba? Guutummaan qaama isaa maal? Ibidda fakkaata. Garuu sibiilli kun amala isaa waa tokko illee hin gadhiisin jira. Akkuma kanaa qaamni waaqummaa amala foonummaa osoo hin jijjiiriin amala isaa taasifate. Foonummaanis immoo waaqummaa amala isaa taasifatee jenna.
amala malawii taasifatan malee hin jijjiirre. Waaqummaan amala foonummaa hin jijjiirre. Foonummaanis immoo amala waaqummaa hin jijjiirre. Amalli kanachummaan jechuudha. Amalli waaqummaa kan foonii ta'e. Amalli fooniis immoo cubburraa kan hafe kan waaqummaa ta'e jechuuti. Cubbuun amala foonummaa miti. Foon yeroo uumamu qulqulluu ture. Cubbuu gara jireenyaatti kan fide dhala namaa akka ta'e baranneerra. Kanaaf waaqummaan amala foonummaa amala isaa taasifate kan jedhamu uumamaan kan jiru kana hundumaa amala isaa taasifate jechuu keenyadha. Cubbuun garuu sanarraatu addadha jechuudha. Ibiddi kan hin qabamnedha. Ifaadha. Fakkeenya kana kan kenne qulqullicha qeelloo sidha eebbisaan irraa buluuti. Icciita tawaahidoo irratti gantoota baay'ee yeroo amansiisadha. Kana kan kaasanii ibiddi kan hin qabamne akkasumas ifaa kan ta'edha. Garuu sibiila waliin wal fudhachuudhaan maal ta'a kan qabamu ta'a. Amma sibiilli gaafa ibidda keessa bu'u ibidda akkasitti harka keenyaan qabuu hin dandeenyu. Qabamuus hin danda'u garuu ifaa ta'uusaa immoo ni agarra. Sibiilli garuu ibidda keessa bu'ee gaafa ba'u guutummaan guutuutti ibidda fokkaateeti. Barbadaa ibiddaa fokkaatee ibidda keessaa gaafa ba'u sibiilli kun maadha guutummaan isaa ibiddadha jechuudha akka jirutti. Kana booda sibiilli kun maal ta'e ni qabama ni batteeffama. Yeroo kana ibiddi wajjin jira jechuudha. Ibiddi haala kanaatiin qabamuudhaaf batteeffamuu hin dandeenye garuu sibiila wajjin waan tokko midhaaf maal ta'e ni batteeffama jechuudha. Akkasumas qabamuu danda'a. Akkasumas immoo waaqummaan dhokataa kan ta'e bakka kamittuu taanaan kan argamu garuu eenyuu taanaan arguu kan hin dandeenye maal ta'e foon namaa keessa buluudhaan yeroo tokkummaadhaan wajjirraa waloomuudhaan yookiin tawaahidoodhaan tokko ta'uu isaatiin maal ta'e qabamuu danda'e mul'achuu danda'e. Kana hundumaa bira darbees immoo ni beela'ee, ni dheebotee, ni reebamee, ni fannifamee, ni du'ee, ni awwaalame jechuu dandeenya jechuudha. Kana garuu kan taasise foonummaa keessa buluudhaan amala foonii amala isaa taasifatee foonis immoo amala waaqummaa kan isaa taasifatee tokko waan ta'eedhaaf kun hundumtuu dubbatameef jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Pheexroos maal jedha? Fooniin du'e hafuuraan garuu maal ta'e jiraataa ta'e jechuudhaan dubbatee tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 3:8 yommuu ilaallu jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya amala waaqummaa kan samiirra kan bara baraaf jiraatu sana amala foonummaa jiraatu tokko ta'u yookiin yeroo tawaahadu yookiin yeroo waloomu amalli waaqummaa kan foonummaa hin balleessine kan foonummaas kan waaqummaa hin balleessine kun akka kan ibiddaaf kan sibiilaatiin wal bira qabamee ilaalamuu ni danda'a jechuudha. Kan lammaffaa immoo waloomina lubbuudhaaf fooniiti. Tokkummaa lubbuudhaaf foonii jechuudha. Namni tokko nama jedhamuudhaaf wantoota lama of keessaa kan qabudha. Maaliif maalidha? Fooniif lubbuu kan qabudha. Wanta fooniif lubbuu qabudha nama jechuu kan dandeenyu nama fooniif lubbuus ni qabna jechuudha. Dhalli namaa gadameessa haadhaa isaa keessatti erga uumamee booda inni kun foonidha. Inni kun immoo lubbuudha jedhaniitu nama kan adda baasuu hin danda'amu. Amma hundumti keenya haala kanaatiin jirra. Daa'ima reefu fudhattu isaa taatu gadameessa keessa kan jirtu isaa taatu mul'atee nama guddates haa ta'u inni kun foonidha. Inni kun immoo lubbuudha jedhanii adda baasuu hin danda'amu. Lubbuun namaa iddoo isheen jirtu hin beekamu qaama namaa keessa. Foon namaas kunooti garuu tokkummaa lubbuu foon kanaadha. Namni akka inni dhaabbachuu danda'u, namni akka inni deemuu danda'u, akka inni dubbachuu danda'u, akka inni yaaluu danda'u kan taasisu tokkummaa lubbuu foon kanaadha. Akkuma kanaas gooftaan keenya dhala namaa fayyisuudhaaf jedhee nama ta'ee addunyaa kana deddeebi'uudhaan hojiiwwan fayyinaan raawwate kun inni kun kan fooniidha. Inni kun immoo kan waaqummaadha jennee adda baasuun tasuma hin danda'amu. Sababni isaa tawaahidoodhaan booda adda ba'uu waanta hin jirreefidha. Gooftaan keenya qaanaa zagelatti bishaan gara daadhiitti walitti jijjiiree Alaazaariin du'aa kaasee iddoo kanatti ni reebame, iddoo kanatti ni boo'ee, iddoo kanatti ni hidhame gaafa jennu yeroo kana namadha. Yeroo akkas raajiiwwan babbareeduu raawwatu waaqadha jennee adda baasuun kan danda'amu miti. Inni goonka namaaf goonka waaqa kan ta'edha. Nuti fooniif lubbuurraa akkuma kan argamne yeroo taanu mataa keenya bakka lamatti adda baasne foon koo kanadha lubbuun koo kanadha jennee adda baasuu hin dandeenyu. Namni isaan kana kan argame tokkodha malee nama lama miti jechuudha. Namni fooniif lubbuurraa kan argame nama tokkodha. Kana yoo beekne gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tawaahidoo dura walii isaaniitiin tasumayyuu amala tokko qabaachuu kan hin dandeenye booda garuu adda ba'uu kan hin dandeenye amala lamarraa amala tokko akka ta'e ni amannachuudhaan qulqullichi Qeelloos akkuma dubbate tawaahidoonis akkuma tokkummaa'uu fooniif lubbuu kanaadha jechuudha. Namni erga tokko ta'ee booda
foon koo kunooti, lubbuun koo kunuuti adda baasuu hin danda'u. Akkuma kanaati amalli waaqummaaf amalli foonummaas lamaan sun amala adda addaa kan qaban. Lubbuun namaa foon namaa amala adda addaa qabu. Foon namaa gara samiitti ol ba'uu hin danda'u. Foon namaa foon irra uffannu kun biyyoodha. Biyyoo irraa uumame. Lubbuun namaa garuu biyyoo irraa hin uumamne. Lubbuu bargit bakka hafuura waaqayyoo kan qabdu bara baraaf kan jiraattudha. Isheen kun kan lafaati, kun kan samiiti. Inni kun amala foonummaan amala dadhabuu qabaa, amala nyaachuu qabaa, amala dhuguu qabaa. Lubbuun garuu amaloota kan hundumaa hin qabdu. Hin dadhabdu lubbuun. Hin beeloftu, hin raftu lubbuun. Lubbuun kan isheen barbaaddu maalidha? Waaqayyoo jiraan bara baraaf jiraachuu. Amaloota warreen samiidha kan isheen yaaddu. Kun lamaan adda addummaa akkasii yeroo qabaatan walitti dhufuudhaan garuu maal ta'aniiru? Nama kan jedhamu kan argamsaniiru. Akkuma kanaas amalli waaqummaadhaaf amalli foonummaa walitti dhufuudhaan qaama lamarraa qaama tokko, amala lamarraa amala tokko kan ta'e Iyyasuus Kiristoos kan jedhamu gooftaa keenya argamsiisan jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha gaafa jennu namadhas waaqadhas jennee dubbannaa jechuudha. Kanarraati adda baasuudhaan garuu amalli isaa yeroo kana namadhaa, yeroo kana waaqummaadha kan jedhamu sirrii akka hin taane asirraa sirriitti hubanna. Maaliif nuti matumti keenya yeroo kana qaamni koo foon koo kunooti, lubbuun koo garuu kunoota inni adda baasuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kiristoos raajiiwwan hojjete hundi isaanii guutummaa isaanii jechuudha. Dhugumanni tawaahidoodhaan qaama lamarraa qaama tokko ta'uusaa kan agarsiisanidha. Alaazaariin gaafa du'aa kaasu amala foonummaa isaa mul'isuudhaan maal jedheedha? Eessatti awwaaltanii? Wangeela Maatewos, Luqaas, Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 gaafa ilaalcha. Amala foonummaa isaa gaafa mul'isu maal jedhee? Iddoo kamitti awwaaltanii? Waaqummaa isaa immoo maal jedhee? Alaazaar ka'e jechuudhaan keessaa kaaseera. Kana kan taasise eenyudha? Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoos eenyudha? Namas kan ta'e waaqas amala lamarraa amala tokko lamarraa qaama lamarraas qaama tokko kan qabu jenna. Alaazaariin du'aa kan kaasee gaafa jennu Kiristoosidha jenna. Iyyasuus Kiristoos namni kana du'aa kaasuu hin danda'a? Tasumayyuu hin danda'u. Tasuma jechuudha. Eshi waaqayyo immoo bakka kamitti awwaalte jedhee gaafachuu danda'a? Hin danda'u. Kun maal agarsiisa? Qaamonni kun lamaan wajjiraan jiraachuudha. Tawaahidoodhaan tokko ta'uudha. Akkuma kanaas yeroo darbe kan kaasne Qaanaa Zagaliilaatti abboonni keenya kan kaasan raajiin gooftaa keenya kallattimaan Kiristoos foonis amala foonummaas amala waaqummaas amala lamaan tokko ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Kiristoos amala namummaa isaadhaan maal ta'eera? Gara mana cidhaatti waameera. Mana cidhaatti garuu waaqayyo hin waamamu tasumayyuu. Waaqayyo mana cidhaan deemu. Kiristoos amala foonummaa wanta qabuudhaaf maal ta'eera? Nyaatee dhugeera. Achumattis immoo namni raawwachuu kan dandeenye maal taasisa? Kiristoos bishaan osoo waa tokko hin dubbatiin gara daadhii wayiitti jijjiireera. Kanammoo namni raawwachuu hin danda'u. Kanaaf Kiristoos achitti kan argame Kiristoosidha. Akka namummaa isaatti kana taasiseera. Akka waaqummaa isaatti immoo raajina taasiseera. Kanaaf amala lamarraa amala tokko, qaama lamarraa qaama tokkodha. Yeroo taa'ee nyaatu namadha. Yeroo achitti bishaan daadhii waaqadha kan isaaf hin jedhamne amala lamaan tokkummaatti kan qabate amala lamarraa amala tokko kan ta'e haala kanaatiin abboonni keenya nu barsiisuu jechuudha. Kana taanee kan barannu egaan barumsi kun waa'ee guutummaan isaa waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha waan ta'eedhaaf dubbiin fayyinaas isaa raawwatame Kiristoos nama ta'uunsaa haala kanaatiin ilaalleerra. Nama ta'ee foon keenya uffatee mul'ata jennee haala kanaatiin nama ta'uusaa dhalachuusaa amala lamarraa amala tokko ta'uusaa qaama lamarraa qaama tokko ta'ee mul'achuusaa agarreerra. Egaa inni immoo maalidha? Iyyasuus Kiristoos eenyudha kan jedhu isa dhugaadha gaaffii yeroo baay'ee ka'uudha. Isa kana gooftaan keessa immoo dursee gaafateera. Barumsa kanaan maalummaa Iyyasuus Kiristoos kan barannudha kan ta'u jechuudha. Gooftaan keenya maal jedhe yeroo tokko wangeelaa Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 23 yommuu dubbisnu anaan kan hin gufanne eebbifamaadha jechuudhaan dubbateera. Anaan kan hin gufanne eebbifamaadha. Dhuguma Kiristoosiin kan hin gufanne eebbifamaadha. Maaliif? Mootummaa Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Kiristoosiin kan beekedha mootummaa Waaqayyoo kan galu. Kiristoosiin beekuu jechuun immoo inni dhuguma ilma Waaqayyoo ta'u maalummaa isaa guutummaatti erga beekanii booda daandii isaa hordofuudhaan yoo deebi'an mootummaa Waaqayyootti galuun kanumadha jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin kan hin gufanne maalummaa isaa kan beeku dhuguma eebbifamaadha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos eenyudha? Isa beekuudhaaf, isa wajjirraan jiraachuuf, mootummaa isaa dhaaluudhaaf isa beekuun barbaachisaa waan ta'eedhaaf Kiristoos eenyudha kan jedhu beekuu qabna. Gaaffii kana jalqabuma dhalannaa gooftaa keenya irraa kaasuudhaan baay'ooliin kaasaa turaniiru. Deebii asiis immoo kan isaanitti fakkaate
Kiristoos yeroo argan inna baluudha. Inna baluu jedhanii wanta sanatti fakkaate wanta baay'ee kaasaniiru. Duuka bu'oota gooftaa keenyaa dabalatee warreen biroos dabalate waa'ee Kiristoos wanta baay'ee dubbataniiru. Deebi'ee immoo innumti mataan isaa gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaaffii kana duuka bu'ootaaf dhiyeesseera. Maal jedhee? Anaan eenyu jedhu wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaasnee amma 20tti immoo ilaallu guutummaa isaa maal jedhaa? Iyyasuus naannoo Filiiphoos Qisaariyaa yeroo gahu duuka bu'oota isaatiin namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee isaan gaafatee jedha. Gaaffii kana kan gaafatudha Kiristoosidha. Waa'ee eenyu gaafata? Waa'ee mataa isaa gaafata. Namoonni anaan ilma namaatiin eenyu jedhu jedheetu isaan gaafate. Kiristoos maafi gaaffii kana kan gaafate yeroo jennu dhuguma gooftaan keenya kana kan gaafate calliseetu miti. Sababoota waan baay'ee kan qabu yoo ta'e sababoota kana lamaan haa ilaallu. Kan jalqabaa gooftaan keenya maaliif gaaffii kana gaafate? Namoonni yeroo sana turan waaqummaadhaa fi dhufaatii isaa irratti shakkii kan qaban waan turaniidhaaf maalummaa isaa isaaniif ibsuudhaaf akkasumas immoo shakkii isaaniirraatii akka isaan fayyaniifidha. Dhalatee gaafa inni argamu, gaafa inni deddeebi'u, gaafa inni barsiisu, yeroo inni cuubamu, raajiiwwan inni raawwatu hundumaa yeroo argan shakkiiwwan baay'ee irratti uumaa waanta turaniidhaaf dhuguma namoonni kun kana shakkii kanaa yoo deebi'an mootummaa Waaqayyoo galuu waanta hin dandeenyeef kanarraatu akka isaan fayyaniidhaaf jecha waa'ee maalummaa isaa isaaniif ibsuu barbaade kana gaafateera. Kan lammaffaa immoo egaa namoonni yeroo sana turaniiru inni guddaan garuu isaa booda warreen dhufanidha. Addunyaan amma isheen jirtutti dhaloonni kun hundumtuu ni ka'u waan ta'eef dhaloota gara fuulduraatti dhufaniifis shakkiin kun akka uumamu waaqummaa isaadhaan dursee waanta beekuuf yeroodhaaf duuka bu'oonni isaa booda immoo barsoonni mana kiristaanaa yeroo barsiisan akka ragaatti kan caqasan waa'ee isaa isaaniif kaa'uu barbaadeetu. Kiristoos waaqadha jedhanii yeroo barsiisan duuka bu'oonni boodas immoo hanga guyyaa irratti kanneen jiran barsoonni mana kiristaanaa kana boodas immoo warreen kaan waa'ee Kiristoos yeroo isaan barsiisan caqasanii waa'ee isaa dubbachuu kan isaan danda'an kan akkasumas immoo amantoonnis haa ta'u namoonni biroo dubbisuudhaan waa'ee isaa hubachuu kan isaan danda'an isaaniif kaa'uudhaaf jedhee kana gaafateera. Kana booda gaaffii kana dhuguma qulqullichi Phexros sirriitti deebiseera. Ati dhuguma ilma waaqa Kiristoos ilma waaqa jiraataadha jechuudhaan isaaf deebise. Garuu kan nama dinqu Phexros gaaffii kana deebisuu miti. Isa booda gooftaan keenya kan inni Phexrosin jedheen sirriitti beekuun nurraatu eegama. Maal jedhee deebise Phexros gooftaan keenya? Dhuguman siin jedhaa Phexros kana fooniidhaaf dhiigni kan siif ibse miti. Garuu abbaan koo samiirraatu kan siif ibse jechuudhaan gooftaan keenya Phexrosiif deebiseera jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa jenneeru yeroo laallu kallattii maal waan tokkodha kan nutti agarsiisu. Innis maalidhaa? Maalummaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gargaarsa hafuura qulqulluudhaan alatti caqasa qofaa barbaaduudhaan kitaabolee gaggareelchuutiin kitaabota seenaa dubbisuudhaaf barbaaduudhaan beekuudhaaf hubachuun kan hin danda'ame ta'uu isaati. Namni waa'ee Kiristoos beekuu kan barbaadu gargaarsa hafuura qulqulluu qofaanidha. Waaqummaa isaa beekuu kan dandeenyu. Dabarrees immoo dhuguma samiirraatti dhala namaa fe'isuudhaaf dhufuusaa kan ittiin beeknu ilma Waaqayyoo ta'uusaa waaqa bara baraa ta'uusaa kan ittiin beeknu gargaarsa hafuura qulqulluutiin. Kanaafidha gooftaan keenya dhuguman siin jedha. Dhuguman siin jedha gaafa jedhu gooftaan keenya mataasaa ragaa taasisuutiidha. Dhuguman siin jedha. Kana eenyuyyuu taanaa foonis dhiignis siif hin ibsine garuu samiirraa abbaan koo siif ibsee jechuudhaan deebiseeraaf jechuudha. Kanaaf Kiristoos eenyudha kan jedhu kutaa kanaan barumsa kanaan dhuguma ilmi Waaqayyoo Kiristoos erga nama bahee booda keessumattuu waaqummaa isaa ilaalchisuudhaan haalonni turan maal fakkaatu foon uffatee dubbii fayyinaan raawwate waaqummaa isaa kan hambisanidha kan jedhu wajjiraan kan qabatu barumsa kanaan kan barannudha. Walumaa galatti garuu manni kiristaanaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin eenyu jettee akka isheen amantu hubachuudhaa fi sobdoota arraba qofaadhaan kabaja isaa malee Iyyasuus Kiristoosiin maqaa adda addaa waamuudhaan ni waaqessa kan jedhaati of eeggachuudhaafidha. Waa'ee Kiristoos beekuun isaan kana hundumaadhaaf kan nu gargaarudha. Har'as addunyaan keenya irratti baay'ooliin maal jedhu maqaa kanaan dogongoraniiru. Baay'ooliin immoo darbanii dubbachuudhaan barsiisuudhaan baay'ooliin akkuma kanaan dogongorsiisu.
innumti dursee gooftaan keenya dubbateera maqaa koodhaan ni dhufu jechuudhaan kan dubbate raawwatamaa jiraachuudha. Kanaadhaaf gufannaa kanarraatii of eeggachuudhaaf sirriitti barachuun nurraatu kan eegamudha. Kiristoosiin dhuguman akkuma dubbate jalqaba akkuma inni kaasne isaan kan hin gufanne eebbifamaadha waan ta'eedhaaf gooftaa keenyaan gufachuu keenya dursinee waa'ee isaa barachuudhaaf beekuun nurraatu eegamaadha. Walumaa galatti Yesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu qabxiiwwan baay'een ni jiru. Isaan kana maalummaa Yesuus Kiristoos qabannee kutaattaanuun deebinee kan dhufnu kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenyee laphee keenya keessa nuuf bulchee firii 30, 60, 100 nu oomishne dhaaltuu mootummaas akka taanu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.